Ashama harka fuudhee jirra jirtuun siniin jedha. Har'a waa xiqqoo sinitti agarsiisuu dhufe. Maaliif baddee almaazu maaliif namni na gaafatu dhabama garuu dhugaa baay'ee sin taazabeen siniin jedha shi. Namni baay'ee nan gaafatani nama tokko bichaan na gaafata. Nama takka bichaan qaba jechuudha asirraa. Annaa samoona kana maa sinirraa badee maaliif biizii taatee maaliif baddee eessa dhattee hin jirtu siruma. Duniyaa kanarra warri jettanii koota wayii isinitti agarsiisa. Nafaana tura. Kinoo akkanatti kana gootota kanaas takakkalachuudha ka'ee isaaf badee baqqaana nan ga'u bushkaarinnatiin nan ga'uun siniin jedhashi bushkaarinnatiin nagaa kaddaaman nagaa. Gara Itoophiyaa galee madaamii ta'an siniin jedhashi akkana fakkaataa kanaas takakkaluutti badee yeroo gara biyyaa galuudha kaan immoo biizii nama godha beektanii kanumaaf sinirraa badee yeroo gabaaba keessa nan galee yaada yoo rabbi na waliin ta'e rabbi naa kadhadhaa waa maraayyuu yoo rabbi jedhee malee hin ta'u. Yeroo meeshaa as takakkalummoo viidiyoo sinii waraabutti kilaasiin tiyya baay'ee dhiphoodha. Namattiin toltu bakki dhaabbatanii bakki godhanii mee kan hundumaa amma as takakkalanitti gonguma namattiin toluun siniin jedhashi. Annaa akkasii amma raawwadhee jira galata rabbii akkana fakkaataan siniin jedha. Waan keessa jiru immoo waggaa galee ilaallaan siniin jedhashi yoo mana ga'u ta'e waggaa mana ga'e ilaallaa maalinni kuni meeshaan kuni hundumtuu. Maal walitti qiraaqinboo walitti qiraaqin beeksiti. Oonaan jettan ta'e waggaa galee ilaallaan siniin jedhashi. Dhugaa rabbii bakkan kilaasiin tiyya hedduu dhiphoodha. Asiin kinoo bakka kanatti wayyaan tokko seen agartanii. Innaa baay'ee dhiphoodhaan siniin jedha. Kaan kinoo achi jala shaantaa achi jala keessa naqee tanaanii kanan as takakkalu malee natti toleetii mitiin siin jedhashi. Innaa akkana fakkaataa kanirraa badee. Dhiifa manaaf godhaan siniin jedha yeroo gabaabatti walitti deebinee dheeta yaada yoo mijate yoo haalli mijate sinirraa badee hin badu isinis nan dagatiina annis sinin dagadhuun siniin jechuu barbaada. Garuu gaajoolee namni tokko walirraa badee immoo wal gaafachuun dirqama keessan haa ta'u hin raafatina nama hin raafatina namni gaafuma nama wajjin jiru bichaa nama wajjin kofaltanii hin taphatina siniin jechuu barbaada. Kanaafuu maaliif baddee eessa dhattee kootu deebi'i jettanii. Namni baay'een nan gaafanne garuu warri na gaafatan galatooma siniin jedha. Kanumaaf badee kana immoo ayyaanni ramadaanaa kana wajjin namatti hin tolu yeroo gabaaba keessatti gara Itoophiyaa itti bararuutti jirran siin jedha. Kanaaf hundi keessanuu musliim kiristaan hin jedhu hundumti keessanuu du'aa naa godha kadhannaa naaf godhaan siniin jedha. Rabbiin nagaan haa galchu waa hundumaayyuu nagaan. Mana namaatiin haa baasuun siniin jedha. Kanuma sinitti himuu dhufee kanumaaf badee jira siniin jechuu fanani waa baay'ee waa sinitti haasa'uun qabu amma ka si'aatiin biiroo kiyya seenu ga'ee jira. Amma gara biiroo kiyyaatiin deemaa. Ammallee warroonni itti tole viidiyoo baay'ee hojjechuu danda'anii ani yeroo nyaata hojjedhullee viidiyoo hojjechuu waan natti hin tolleef kanumaaf isinirraa badee. Chaawun siniin jedha turtii gaarii ramadaana gaarii hojiin akkam sinitti qaba warri ramadaana kana isinitti akkaana warroota Beerut keessa jiran malee Dubaay Saawudi Arabiyaa hedduu takka ulfaata. Rabbi si waliin haa ta'uun siniin jedha malee homaa sinii gochuu hin danda'u kaajoollee ta'uu danda'a. Immoo amma ta'e tokko barana jira garuutu yaagaa durii hin jiru. Waa hundaafuu danda'a rabbi sinaa dandeechisuun siniin jedha turtii gaarii baay'ee.